Ani gabaa AliExpress irra yoota shanii ol lakkoofsiseera. Online irrattis mi'oota baay'ee ajajuun asitti fidee gurguruun kisaaraa moo bu'aa naaf fide? Anuun beeku. Mee viidiyoo kana gadumaatti ilaaluudhaan roota AliExpress mi'oota biyya alaatti fiddanii kanneen akka earfoonii, braasleetii, sa'aatii fi wanneen akkana biyya alaatti fiddanii asitti gurguruuf yaada qabdan viidiyoo kana gadumaatti ilaaluudhaan bu'aa moo kisaaraa qaba kan jedhu irra ga'uu ni dandeessu. Warri viidiyoo kiyya haaraa taatan viidiyoo kiyya kana like gochuun maatii channel kanaas ta'uu ni dandeessu. Bu'aa kiyya qofas miti meeshaan ani fidee anarratti hafes jiru jechuudha. Meeshaan ani fidee kan gurguramuu didee anarratti hafes jiru. Isaanis meeqan akka fidee meeqas akka kassares kisaaraa kiyyas bu'aa kiyyas hundumaa kan isinitti mucaa viidiyoo kiyya hanga umaatti laaluudhaan amma dura kan laallu maanni bu'aa kiyyaa fi meeshaan ani fidee qarshii meeqatti akka gurgure qarshii meeqatti akka fide kanan isinitti mucaa erga isinitti mee booda immoo meeshaa anarratti hafe kun immoo qarshii meeqatti fidee qarshii meeqatti narratti hafee fi kanan fayyadamaa jirus an akka maayikii ana fayyadamaa jirus jira. By the way meeshaan kun kan narratti hafe maaliifi gurra tokko hin qabu. Maaliif akka ta'es kanan isinitti agarsiisu ta'a. Dura bu'aa kiyyaa laallu kara bu'aa kiyyaa. So har'a waan baay'ee laallas waan ta'eef na bira ta'us hin dagatina. Jalqaba bu'aa kiyya kanan isinitti agarsiisu ta'a. Mi'oota baay'ee fichiisa mi'oota kana keessaa karaa 20 mi'oota karaa 20 nan isinitti agarsiisu ta'a. So tokkoffaa kan laallu maanni wachi kana jechuun sa'aatii kana yeroo welcome deal jiru sanan sa'aatii kana fichiisee jechuudha. Yeroo sa'aatii kana qarshii 150 na fichiisee kana jechuunis welcome deal asirra jira summer sale fi welcome deal jira yeroo jalqabaa AliExpress banee galeen qarshii 150 kan kennu sa'aatii kana fichisiiseera jechuudha. Ani garuu kalarii kamiina fichisiisee kalarii kanaan yoo tootaali anjoo qarshii 150 kan jedhu as bira jira jechuudha. Tokkoffaa wachi qarshii 150. So sa'aatii kana fichisiisee qarshii meeqattan gurguree isinittan agarsiisa. Lammaffaa mi'a nan qarshii 150 nan fichisiisee plus maayinni plus mana poostaa qarshii 50 kaffale. Mana poostaa qarshii 50 kaffalee qarshii meeqattan akka gurgure viidiyoo kan qarshii meeqattan akka gurgure isinittan agarsiisa. So lammaffaa immoo wanta na fichisiise maanni barbaachisaa fi anan baay'ee itti gammade maanni ishii kana jechuudha. Kuni maanni kan meeshaa uffata hodhuudha. Xiqqoo ta'e meeshaa uffata hodhuudha. Meeshaa isaa immoo kinootiin isa kanaa jechuudha. Meeshaa uffata hodhuu danda'uudha. Kinoo meeshaan kun na bira ga'eera. Ana bira jira. Maaliif akka gurguramuu didee booda isinittan himaa. Akkamitti akka gurguramuu didee fidee garuu maaliif akka gurguramuu didee isinittan himaa. So isa kana fidee qarshii 560 naaf fidee jechuudha. Qarshii 500 fi saving maashineeti. Saving machine jee akkamattan qabaa. So qarshii 560 naaf fidee nan yaadaa jechuudha. Booda mana poostaa ida'uu 50 mana poostaas ittan dabalaa jechuudha. Anaaf akka as biratti argitan sa'aatii kana. Sa'aatii kana fichisiise doolaara duwwaa tuqaa 80 nan fichisiise jechuudha. Doolaara. Ammas wachii kana sa'aatii sanarratti argee waan nawannoo jeefan. So kana jechuun kana qarshii meeqaffaannaa kana qarshii doolaara kana qarshii 100 fi 10 afaannu qarshii 100 fi 10 afaannu ida'uu mana poostaa qarshii 50. Kanan sitti agarsiisu ta'a. Bu'aa kiyyan sitti agarsiisu ta'a. Kanaaf immoo maanni kanan fidee sadaffaan kanan fidee neekleesii kana jechuudha. Neekleesii kanan kaffale maanni tuqaa 5 ji'a. Kana jechuun gimmaasha doolaara ta'a jechuudha. Gimmaasha doolaaraa jechuun doolaarri tokko qarshii 100 fi 55tti yoo qabne 155 lamaaf. So qarshii doolaara tokkoon duwwaa tuqaa 5 duwwaa tuqaa 5 jechuun gimmaasha doolaara kana jechuunis qarshii 80 jechuudha. Qarshii 80 haa qabnu jechuudha. Qarshii 75 qaba waan ta'eef qarshii 80 naaf fidee ida'uu mana poostaa qarshii 50tiin haa qabnu jechuudha. Bu'aasaa isinitti qarshii meeqatti akka gurgure isinittan agarsiisa. Iddoo dura kanan beekna jechuudha. Anan biraa immoo kanaaf maayinni afuraffaa fi shanaffaa kan jee isinitti himu bulutusii erfoonii kana. So erfoonii kana jechuudha. Erfoonii kana akka argitan asirratti doolaara 3 doolaara 3.27 ji'a. Doolaara 3.27 ji'a. Doolaara 3.27 fidee doolaara 3.27 fidee jechuudha. Erfoonii kana fi kana asirratti immoo wannoo jiru
asbiratti ishii qulfii irratti xalaxaltu isa jechuunis ishii kanaa jechuudha. Ishii kana meeshaa kanaan gayoonattu na bira jirti garuu hin gurgurre karaa shanaffaatiin ishii kana ishii kana shanaffaa irratti cheenjeen qaba. Cheenjee asbiratti akka argitan duwwaa tuqaa duwwaa tokko na fide jechuudha. Asbiratti duwwaa tuqaa duwwaa tokko na fide. Kana jechuun bakka akka natsaatti qabnu jechuudha. Birrii 10 jechuudha. Kana jechuun birrii 10 akka birrii 10tti qabna. Maayikii kana duwwaa tuqaa 83 doolaara duwwaa tuqaa 83 asbiratti duwwaa tuqaa 83 isinittan agarsiisa. Fiimaanni erfoonii maayikii ani hafe kana maayikii sila itti isinii hojjee doolaara tokko tuqaa 33 na fide jechuudha. Asbiratti akka argitan doolaara tokko tuqaa 33 na fide jechuudha. Maayik ziga maayik maayikii lammaffaa jechuudha. Maayikii lammaffaa meeqaan yoo tokko tuqaa 3 na fide jechuudha. Maayikii lammaffaa kana karaa 8ffaan immoo kaffaannumaa inni isaan kana hundumaa bu'aa isaa kan isitti agarsiisa. Mee guys please warri viidiyoo kana like hin goone like gochuu ni dandeessu. So maayikiin kun ship na ta'e na ofeera jechuudha. Kan wannoo jeessu anis agarsiisu isaa anaaf himaa inni ishii kana gooftaa yoo ishii kana kanan fidee unboxing goesitti agarsiise erfoonii kanaan baay'ee dasnatti jetteetis baay'ee bareeddisee narraa keessa erfoonii kana jechuudha. Erfoonii kana baay'ee natti bareeddee narraa ka'e erfoonii kana qarshii meeqana fidee qarshii 560 na fideeyyu qarshii 560 na fideeyyu kana jechuunis qarshii meeqanaan akka gurgure isinitti agarsiisa. Baay'ee bareedaan gurgure erfoonii kana yeroo san jechuudha. Dimlaatii kan akka tasaa geemota taphee tana fichisiisee dimlaatii kana dimlaatii kanas fichisiiseera qarshii geemota taphachuudhaan dimlaatii kana qarshii duwwaa tuqaa duwwaadhaaf fichisiisee jechuudha. Dimlaatii kana duwwaa tuqaa dimlaatii meetira 5 jechuudha. Asirratti akka argitan asirratti agarsiisu meetira 5 kanaan fichisiisee iffaanne hanga yoonaattu iffaanne duwwaa tuqaa duwwaadhaaf fidee amma poostaa qarshii 50 bichaan akka falchiiste jechuudha. Dimlaatiin kun osoo qarshii umaanuu 490 fidee baay'ee na hawwataa jechuudha. Asirratti wannoo jeera. Asirratti immoo kan mannoo jee'umaanni ishii kana fichisiiseera. Ofiifa fichisiisee ishii kana ishii kana akkamitti qabna qarshii 442. EU kana EU jee 422 na fichisiisee erfoonii kanas qarshii 312 na fichisiise 312 akkasitti fichisiisee minni kiyya isaan kun ifaanne ana nama isinitti agarsiisuu barbaadumaa inni erfoonii kana isinitti agarsiisu erfoonii kanas fichisiisan jira jechuudha. Erfoonii kanas fichisiiseera. Hin deemna
diddama, diddamii tokko, diddamii lama, diddamii sadii, diddamii afur, diddamii shan. Diddamii shan erfoonii kana jechuudha. Erfoon ammas erfoonii kan akka ufuu barbaadetaniin qarshii meeqannaaf isinitti fakkaata erfooniin kuni. So erfoonii kana qarshii erfoonii diddamii shan so erfoonii kana qarshii 550 naffichiise 550 duraanii qarshii ammasitti amma immoo 500 fi qarshii 550 naffichiise meeqan akka gurguruu ajee isinitti hima namatti naafichiisinaan jee so ishii kanas isinitti meeraa akka meeqan akka fichiise sa'aatii kanas fichisiiseera. So sa'aatiin kun sufaa jira. Sa'aatii wachi sirii wachi kanas 26 wachi 260 qabnu jechuudha. So kanan iyyoo kana fichisiisee maanni isaan kana jechuudha. Kanan iyyoo kana fichisiisee isaan kana. So kanan iyyoo kana fichisiisee immoo isaan kana jechuudha. Kanan no ringii sila isinitti agarsiise sun isa kana ringiiwwan sun na bira dhufanii gaaniiroo ringii sila isinitti agarsiise as biratti isinitti agarsiise sun as biratti qarshii meeqana fichiise jee isinitti agarsiise sun duwwaa tuqaa kanan ringii jee isinitti agarsiise. So wannoo mormaa jee kinoo akkana jeewu wannoo mormaa jee kan isinitti agarsiisee fi as biratti kinoo jira masqaliin as bira jira. Masqalii kanaanis meeqana akka fide jee isinitti agarsiise erfoonii kanas jechuudha. Erfoonii kanas isinitti agarsiiseera jechuudha. Meeqan akkan fichisiise isinitti himeera. So as biratti fichisiise erfoonii kana ministeerii kanas fi ministeerii asirra jiru kan kun erfoonii kanas isinitti agarsiiseera. Meeqan akkan wannoo jees akka argitan as bira ministeerii kanas isinitti agarsiiseera. So as birattis kinoo ilaalaa meeqan akka fichisiisee fi meeqan akkan gurguruu jees kinoo ilaala. Sila wannoo jee kinoo ishii kana jechuudha. Ishii kanas meeqan akkan wannoo jee so qarshii meeqan akka fichisiisee jee fi qarshii meeqattan akka gurguraaf jeefis amma kanan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. So amma maayinni kaalkuleeshinii keenyatti gallaa jechuudha. So guys amma bu'aasaa kan wajjin herreegnu ta'a. So bu'aasaa kan wajjin herreegnu ta'a. Fakkeenyaaf amma kaalkuleetarii irra garree wajjin herreeguu ni dandeenya. So maayinni wachi kana qarshii 150 ida'uu 150 jee so 150 ida'uu 150 200 jechuudha. So isa kana 200 naaf fichisiise meeqanan gurgure kanan jiru isinitti agarsiisa. Erfoonii san walumaa galatti sa'aatii wantoota baay'ee qaba isiniin jee kinoo asirratti akka argitan. So sa'aatii wantoota baay'ee qaba isiniin jee isinitti agarsiiseera. So sa'aatii asirratti argitan kana birrii qarshii 300 gurgure 300 gurgure ida'uu fi biraasleettii mormaa kan jira jechuudha. Biraasleettii mormaa asirratti argitan kana gosa baay'eetiin fide as biratti gosa baay'eetiin fide ishii qarshii 200 ida'uu ishii ringii kana immoo qarshii 100 gurgure namuma manaatti jechuudha. Qarshii 100 gurgure ishii harkaa kana immoo qarshii 50 gurgure qarshii 50. So yoo wajjin herreegne meeqa ta'a? Qarshii 300 ida'uu 200 ida'uu 100 ida'uu 50. So qarshii 600 fi qarshii 600 fi 50 dhufee jechuudha. Qarshii 650 keessaa qarshii 200 baasna jechuudha. 650 irrisuu 200. So yeroo jalqabaatiif anan AliExpressii jalqabe qarshii 400 fi 50 argadheera jechuudha. AliExpressii jalqabuudhaan qarshii 400 fi 50 atarrafeera jechuudha. So wachi kanas nan yaada. Wachi kana qarshii 100 fi 10 ida'uu qarshii 50 ampoostaa yoo walitti 160 garuu wachiin kun baay'ee wannoon jenne waan ta'eef wachii kanarratti maanni qarshii 150 nan gurguree wachii kana qarshii 150 gurguree as bira maayinasii maanni qarshii 10 abneera jechuudha. Maayinas ta'een as biratti maayinas ta'een jeen qabaa jechuudha. Maayinas ta'een jeen qabaa qarshii 10 as biratti abneera. Akkan eegee miti. Neekleesii kana jechuudha. Neekleesii kana duwwaa tuqaa 5 tokkotti wannoo jennee miti yaadaa qarshii 80 fidee qarshii 300 gurgure. Neekleesii kana namni neekleesii kana qarshii 300 gurguree na yaadaa neekleesii kana qarshii 300 gurguree so qarshii meeqarraa arganne jechuudha. Qarshii 200 fi qarshii meeqarraa arganne jechuudha. Bu'aan keenya qofa kanas biratti wannoo jiru bu'aan keenya qarshii 220 jechuudha. Qarshii 200 fi
qarshii 220 amana poostaas yoo itti daballu qarshii 180 jechuudha. Qarshii 180 irraa arga'eera. Erfoonii kana qarshii meeqatti erfoonii san qarshii meeqattan akka gurgure isinitti agarsiisa. Qarshii erfoonii kana qarshii doolaara 3.27 fidee qarshii 1,800 kanaan atarrafe jechuudha. Tirfiin kiyya kanarraa maa inni so anan approximately yeroo san kanaan itti fiduu danda'e meeqaan jechi isinitti fakkaate. Qarshii 500 fi karaa qarshii 600 karaa qarshii 600 ta'a kanaan erfoonii kana itti fide garuu qarshii 1,700 gurgureera. Erfoonii sun baay'ee waan bareedaa taateef akkanatti narraa bituu danda'aniiru jechuudha. Anaaf himaa inni so as biratti akka argitan ishii cheenii kana qarshii 100 gurguree maayikiraafoonii kana immoo maa inni hin gurgurree na bira jira jechuudha. Maayikiraafooniin kun kinootiin jechuudha. Maayikiraafoonichi kinootiin hin gurgurree na bira jirti jechuudha. Maayikiraafooniin ajaje sun na bira jirti hin gurgurree ishii lammaffaa maayikiraafoonii lammaffaa immoo kinootiin ofiifan itti fayyadamaa jira. Kinoo anan viidiyoo itti qarratsaa jiru jechuudha. Viidiyoo akka argitan anatu viidiyoo itti qarratsaa jira maayikiraafooniitti jechuudha. Viidiyoo ittiin qarratsaa jira ishii hin gurgurree na bira jirti ishii assaaba keessan galchuun ofiifan fide waan ta'eef so anaaf maayikiraafoonii naayifii kanas hin gurgurree ofiifan itti fayyadamaa jira jechuudha. Naayifii kanas hin gurgurree so isaan kana assaaba keessan galchaa isinitti himaa so anaaf himaa inni jeewilii argitassan Joolii san 250 gurguree qarshii 90 yoon keessaa baase kana jechuun 250 qarshii 90 keessaa baase qarshii 140 irraa argeera jechuudha. Qarshii 140 irraa argeera jechuudha. So qarshii 140 kana deebi'ee galchee immoo mana sewing maashinii san qarshii 560 naaf fide. Qarshii 360 sewing maashinii san kinootiin sewing maashinii san akka argitan sewing maashinii sun na bira jira hin gurgurree maaliif natti kennanii qarshii kana jechuun qarshii 6 birrii ku'aina mana poostaa hojii fide jechuudha. Sewing maashinii kana qarshii 1,300 naa kennanii turanii anatti itti fayyadamaa jira kanaaf hin gurgurree anan bira ajajeera hanga fiduutti jee uffata itti hodhadhaan jira jechuudha. Sewing maashinii kana ofiifa waan itti fayyadamaa jiruuf sewing maashinii kana hin gurgurree jechuudha. So isas baay'ee nu fayyade. Erfoonota ani yeroo baay'ee beektaa AliExpress irraa kan nama fayyadu maanni erfoonii yeroo welcome diili'an yeroo isa fideetaniin qarshii 150 qarshii 200 fideen 1,800 tanan gurgure erfoonii ishii tanaa jechuudha. Akka argitan erfoonii kana jechuudha. Qarshii 1,300 tanan gurgure baay'ee bareeddi erfooniin kuni baay'ee natti toltee jirti 1,800tti yeruman fidu san narraa faatanii jechuudha. So anaaf himaanni erfoonii kanarraa neeklesoota as biratti argitan neeklesitti so naif itaala neekles so yaa neeklesitti ishii tana so neekletti ishii kana duwwaa tuqaa na fichisiisee yeroo sana jechuudha. Neeklesitti kana duwwaa na fichisiisee ishii neeklesitti kana qarshii 200 gurguree na yaada. Neeklesitti kana qarshii 200 gurguree qarshii 60 yoon keessaa baasu as keessaa qarshii 60 yoon keessaa baasu qarshii 140 irraa argee jechuudha. Neeklesitti kana qofa qarshii 140 irraa argee so as biratti ringoota kana argitu jechuudha. Ringoota kana qarshii 150 nan gurguree jechuudha. Ringoota kana qarshii 150 nan gurguree so as biratti immoo watch baandii kana qarshii watch baandii kana as biratti nan dogongore watch baandii kana homaa hin gurgurre na bira jira. Watch baandii osoo hin ta'in ishii kanatu naafuu waan danda'eef saatiitti assan ishiitu dogongore isa kana ajaje waan ta'eef watch baandii kana hin gurgurre jechuudha. Kanaaf himaanni watch baandii kanarraa earphone 560 fide earphone isa 560 naaf fideeyyuu 560 fide so qarshii 1,000 gurgureeyyuu jechuudha. Earphone 1,000 gurguree 560 fide qarshii 1,000 gurgureeyyuu earphone karaa booda sin agarsiisa. So kanaaf himaanni watchoota 350 ishii kana 350 isa kana immoo 200 gurguree jechuudha. Watchoota kana jechuudha. Ishii kana 350 ishii kana 200 gurguree fi earphone sila sininjee kinootiin kana qarshii 1,000tti gurgure earphone kana jechuudha. Earphone kana 1,000tti gurgure so an earphone baay'ee dasnatti jettee yonnoo jettee kun immoo maanni earphone kana jechuudha. Earphone kana qarshii 2,000 gurgure jechuudha. Baay'ee saatis qoddobti baay'ee namatti tolte jechuudha. Earphone kana qarshii 2,000 gurgureera. Kana caalas baay'ee isinitti himu so miinni immoo narratti hafe isaan kana jechuudha. Anan gurguree osoo hin gurguriin miinni na bira jiru isaan kana so mi'a kana anan irraa wannoo jee karaa qarshii isaan kana mi'oota kana
So kana duwwaa tuqaa duwwaadhaan fichisiisee iyyuu kowaasaa fichisiisee mi'a kana jechuudha. Ishii kanas duwwaa tuqaa duwwaadhaan fichisiisee ishii erfoonii kana bichaa qarshii 360 fichisiisee ishii kana maanni erfoonii gurra tokkootu na jalaa badee kanaaf hin gurgurree ofumaaf fayyadamaa jira jechuudha. Gurra tokkoon ofumaaf fayyadamaa jira. Ishii kana itti fayyadamaa jira. Ishii tana narraa ka'uu diddee jechuudha. Ishiin tun baay'ee onnoo itti guyyaa ishii eeggattee ka'uu ishiin ofuu. So kanaaf waayifaa jedhanii isa kana naa erganii uumamaa gochuun danda'u. Kiyya irraatiin kanumaan isinii qopheesse iddoo tokko tokkotti fast motionii fayyadameen tureyyuu viidiyoon isin jalaa dheeraate jee yaade fast motionii fayyadameen ture isa abdanii ilaaluu ni dandeessu argadde moo hin arganne kan jedhu isinis argitanii laaltaniiru waan ta'eef warri biizinasii kana immoo jalqabuu barbaaddan viidiyoo biraas hojjedheera viidiyoo sanis laaltanii jalqabuu dandeessu warri channel kanaan gayoonattu subscribe hin goone subscribe godhaa warri maatii kanaaf immoo haaraa taatan baga maatii kanatti